Jawaar Mohaammed yeroo dheeraadhaaf online irraabate. Yeroo dheeraadhaaf gara miidiyaatti dhufuu hafee akkasuma irreechaan Finfinnee keessatti maal fakkaata? Maaltu irraa dubbataa jira? Eenyu irraa dubbataa jira? Miidiyaa Aljaziiraa, miidiyaa Arabaa, miidiyaa maal ta'e afaan Ingiliffaan, afaan Arabiffaan irraa dubbatamaa jira. Irreechaan baranaa ammeesingii irreechaa. Irreechaan baranaa baay'ee namatti tola. Dhuguma dubbachuudhaaf hedduu takka namatti tolu jechuudha. Waan nama ajaa'ibu, waan nama dinqisiisu keessa irreecha baranaati. Irreechaan baranaa haala adda ta'een inni garuu waan biraa namni amma garoota amantaa warroon abbootiin amantaa tokko waan tokko barsiisu dirqama isaaniiti. Amantaa dirqama isaaniiti barsiisu jechuudha. Namni waan itti amane sanitti amana. Amantaa akka abbaa, mirgi akka abbaa. Ammallee deebi'ee waa'ee Ustaaz Kamaal Shamsuu irraa dubbatee jira. Hordoftootaaf kabajamtoota maatii chaanaalii Mona 24 viidiyoo keenya laayik, sheer gochuu, sabskiraayib gochuu fi akkasuma yaada keessan kennadha. Waa'ee irreechaa, dhimmi irreechaa inshallah viidiyoo yoo kana bira qabu ta'e viidiyoolee haala bareedan isin bira ga'a jedhee abdii isin irraa qaba. Isin biraan ga'a jedhee abdii qaba. Maaliif inshallah hamma danda'ame garuu ani viidiyoo isaa isin maxxansu yoo akka tasaa viidiyoon biyyarraa na bira ga'a isin bira ga'uu adafta. Haala irreechaa Finfinnee hora sadee isi jedhamu keessatti akkam ture maal fakkaata kan jedhamus walumaa laala jechuudha. Hordoftoota kiyyaa dhuguma dubbachuu Jawaar Mohaammed erga online irraa badee ture jira jechuudha. Amma gaa'ila lammaffaa keessa seenee jira. Yeroon amma dubartii lama jechaa jiran. Maal jechuudha? Hundumaafuu Jawaar Mohaammed baga gammaddee baga gammachuu kee baga gaa'ila keessa lammaffaallee ittiin si ga'e. Maaliif Jawaar Mohaammed nama uummata Oromoo kana dadhabee jechuudha. Umrii isaa guutuu jechuudha. Dhalatee of beekee bara barumsa seenu bara abbaan isaa du'e uummata walitti naqee afa tokko taasisuuf nyaata wal makee ture. Waa'ee sanii jira seetu natti fakkaata. Jawaar Mohaammed nama akkasiiti. Jawaar Mohaammed dhugumatti arabaafachuu isaatti hedduu gagamade. Maaliif yoo jettan namni tokko ifaajee isa san keessa xiqqoo deebi'ee yeroo aragalfate hedduu takka nama gammachiisa. Kanaafuu horaan bulaa baga rabbiin ittiin si ga'e rabbiin mul'ii wajjiin haa dheeressu haadha manaa keelachuu kana sani jettanii wal qoqqooduu maal otoo hin ta'initti hedduu takka gammade. Dhugumatti Jawaariif hedduu gammade. Nama dadhabe keessa Oromoo keessa dhugumatti namoonni hedduun dadhabanis garuu Jawaar Mohaammed ijoollummaa isaatirraa qabee akkasuma namoonni hedduunis akkasuma dadhabanii Jawaar Mohaammed online irraa badee sababa kanaan badee na fakkaata. Har'is godhee seequu isaa irreecha irratti as baase gammachuu ibsachuu jechuudha. Kanaaf waa'ee irreechaa yoo kan dubbannu ta'e wantoonni asitti na gammachiisan keessaa Hamzaan hedduu takka na gammachiise. Maaliif Hamzaan hedduu takka na gammachiise? Dhugumatti Oromoon gammachuu addaa argatti. Gammachuu addaa argachuun isii har'a irreecha kana sababeeffachuudhaan namoota meeqatu wal arga irreecha sababeeffatee jechuudha. Fakkeenya namni waggaa dheeraa addaan ture irreecha sababeeffachuun wallaahi hedduu takka itti gammada. Sababni isaallee maaliif hojjettanii hiriyyaan sababeeffachuudhaan itti amanuu miti. Namni muslimaa tokko ani akka yaada kiyyaatti muslimni tokkos ta'ee warroon amantaa biraatis qabaatan ta'e fakkeenya ortodoksii waan kanatti nama muslimaa ortodoksiin akkasuma fakkaata. Namoonni waan kanatti amanan hin amanin hin jennu jechuudha. Maaliif amantaan akka abbaatti waan feetetti amanta. Mukattis amanta. Waan feetetti amanta. Garuu nuti mootiyyuu wanni nuti ibsachuu barbaannu gammachuu Oromoon gammadee yeroo ammaa kanatti jechuudha. Waggaa dheeraa hacuucamaa ture. Lafa sanarratti dararamaa ture, dhumaa ture, xiqqarraa guutarra dhumaa ture. Amma immoo yeroo ammaa kanatti amma kan baranaa kun jechuudha. Dhugumatti adda jechuudha. Hoteelonni garaagaraa keessatti dhugumatti isuma addaati. Hedduu takka itti gammadee bakka namoonni gammachuu isaanii ibsatan hin jiru. Itti amanin malee ati uummanni kun uummata akkamii akka ta'e. Uummata hammataa akkuma jedhamu Oromoon hammataadha. Oromoo jechuun wallaahi abeekama. Hedduu takka natti dhagahame baay'ee gammade jechuudha. Gammachuu guddaan qaba. Maaliif uummanni kun wal argee uffata aadaa isaaniitiin calamsiifachuun uffata aadaa isaanii fakkeenyaaf viidiyoo tokko TikTok irratti argee viidiyoo sanarraa Arabiffaan irraa dubbatan jechuudha. Oromoo jedhanii yeroo dubbatan kan maaltu sitti dhagahama sitti? Hedduu gammade. Dhugumatti maaliif irraa dubbatanii uffata aadaa agarsiisu achirratti viidiyoo sanarratti
dargaggeessaa dargaggeettii bakka uffata aadaa bakka beekamtii guddaa argatee Oromoon jechuudha. Waa afaan Ingiliffaa, waa afaan Arabii, waa afaan Oromoo. Uummanni kun immoo fanxaaleeyyii immoo maal jedhan gubatanii jira. Yoonii maanyaa maraachaa jira yeroo ammaa kana jechuudha. Yoonii maanyaa garuma gara fakkaatallee garuu ammoo gubataa jira. Ijoolleen kennamoo biyya keessa jirtan hoteela isaanii akka seenne of eeggannu sababeeffachuudha. Irreechaa kana booressuu danda'a. Irreechaan akkana godha deebisanii bira biyya akkana godha jechuu isaanis ta'uu danda'a. Dhugaa dubbachuuf baay'ee akka gammadee sababni yaa'anii akkatti dargaggeessi yeroo isaa dabarfatee karaa gubbaa ciisee raahaadhaan jechuudha. Bakka gammadee maaliif ree dachiin tuni dhiiga meeqatu irratti bu'e. Dachii tana nama meeqa irratti dhabne. Dachii tana hayyoota meeqa jechuudha. Akka haceefaa jechuudha. Wallaahi akkasuma hedduun isaanii waa'ee irreechaa kanarraa wallaahi namoonni ustaazota keessa namoonni yeroo dura qilixi jedhee waa'ee Oromoo kun isa quuqee gama kamiin yoo ta'e ka dafee fiigee dhufu Raayyaa Abbaa Maccaa. Raayyaa Abbaa Maccaa Adaanech Abeebee galateeffatee jira jechuudha. Raayyaa Abbaa Maccaa hayyuu beekaadha jechuudha. Raayyaa Abbaa Maccaa jechuun isa dhugumatti adda. Maaliif hin beeka waan Finfinnee tana keessatti nuti amma kuma bara oduu malee waan beeknu isaanuu hin beekan jechuudha. Raayyaa Abbaa Maccaa waa hunda keessatti bidiq jedhee mul'ata. Gama mirgaanis ta'e gama bitaanis ta'e ni mul'ata. Ammallee wanni kun isa gammachiifnin amma fakkeenya Raayyaa Abbaa Maccaan beektan ustaaza nama diinii rabbii qabu gabbee isii galateeffachuu kun uummanni isaa kun gammadee nagayaan bahee nagaan galuu darbannaa malee fudhannaa malee iyyuu malee boo'uu malee gadduu malee gammachuun galuu isaattuu galata Adaanech Abeebeetiif kenna. Adaanech Abeebee bichaan galateeffanna. Nuti Abiyyi Ahmad illee hin galateeffanna. Maaliif dhugaa jirtu dho'issina? Otoo inni fakkeenyaaf Abiyyi Ahmad ajaja isaa achirra cimsee hin ta'u jedhee hin ta'udha. Adaanech Abeebee fi fakkeenyaaf Shimallis Abdiisaa homaa sochoosuu hin danda'u. Irraa ajajni dhufnaan. Gara Abiyyi Ahmad yoo ajajni dhufe malee sochoosuu hin danda'an. Abiyyi sin beektan Adaanech Abeebee illee Shimallis Abdiisaa illee hin beektan. Kuni Abiyyi Ahmad illee galateeffatamuu qaba. Maaliif galateeffatamuu qaba? Uummanni kun eegduu godhee poolisii bakka hundatti gadi naqee uummata kana eeguun isaa nuuf waan guddaadha. Kabaja guddaa nurraa qaba. Maaliif inni gara tokko balleessee gara tokko tolchuutti jira. Kunuu uummanni kun nagaan bahee guyyaa boruu kana rabbiin nagaan hamtuu isaanirraa qabee rabbiin nagaa yoo tokko mataan xish jedhe nutu bu'aa jechuudha. Isaan immoo Adaanech Abeebee mootii jechuudha. Ummata mujjirima ummata yookiin hamaa isaan fuuldura dhaabbachuus hedduu takka nagaa mijeefte. Wallaahi hojiin isiin hojjettu hedduu nagaa mijeessa. Balaqqisiin bilisummaa sun ifaa deemte na fakkaata. Garuu bara nu biyya galuutti kana caalaa ifti ta'uu danda'a. Amma milikkanii dhufee amma ifti dhufaa jira jechuudha. Rabbiin immoo bara 2016 akka Itoophiyaatti yookiin akka Faranjiitti 2023 kana bara gammachuu Rabbiin haa taasisu. Hamtu asumatti Rabbiin nurraa haa deebisu. Waan nun taane hundumaa duuda keenya duubatti gannee akkuma amma ifa argine kanatti yeroo hundaa ifa arguun dirqama keenya. Baay'een gammadee maguma gammadee waan kana dubbachuu danda'e. Maaliif hojjetan wallaahi hedduu takka gammadee maaliif namni yeroo biyya isaa keessatti waa mul'atee jedhe hin gammada. Maaliif hojjetan obboleen kiyya maaliif hin gammanne? Gammachuu qabna. Laazim gammaduu qabna. Laazim gammachuu keenyatti fayyadamuu qabna. Namni keeyyoo gammade biyyi keeyyoo nagaa taate hin gammadda. Biyya Faranjii takka keessatti nagaan baanii nagaan galuuf maaliif hawwanii biyya Faranjii takkoon hawwuuf namni nagaan baatee nagaan gadi firdamii qabdi hin jiru. Nasbee baasuun hin jiru maal godhuun hin jiru. Garuu kanaaf gammannaa miti nuti illee biyyi keenya nagaa ta'uu barbaanna. Biyyi keenya sabni kamuu akka yaada kiyyaatti. Wallahi sabni kamuu waattis jechuudha hin barbaadan akka yaada kiyyaatti jechuudha. Maaliif hojjettanii biyya nagaa qabdu ilaa
sarleen gabbaatee waliin deebite. Biyya nagaa hin qabne keessatti immoo wallaahi hin ulfaata. Gabbaatee yoo ilmi kee gabbayee ala ture yoo galettee ilma keessan gurra ala seega. Yoo abbaa manaa kee gadi ba'ee deeme yoo jaalalleen kee yoo haati kee yoo abbaan kee obboleeyyan kee yoo kaakiyyan abbaa biyyan kee gabbaan gurri kee ala seega. Garuu moo biyya nagaa qabdu keessatti waa tokko yoo azala rabbiin ta'initti azala rabbiin immoo waan godhamu hin jiru. Waa tokko jechuudha. Eeguun gurri kee ala hin caqasu. Kanaaf gammachuu nuti ibsannu gammachuu nuti yeroo hundumaayyuu waan nuti ummanni kun Jawaar Mohaammed illee wanni inni dubbatee fi biyya san keessatti mirgi akka argatamu in gammada. Dhugumatti gabbee haa dubbachuu dhabu malee ummanni isaa kun akkatti nagaan bahee galuun akkatti uffata aadaa isaa uffatuun akkatti ofirraa sirbuun akkatti ofirraa taphachuun isaa Jawaar Mohaammed gabbayee hin dubbanne malee ni gammada. Dhugumatti keessa isaa tarii galateeffachuu danda'a warruma kana godhayyuu jechuudha. Maaliif ree inni illee umriin isaa guutuu maal gochaa ture? Maaliif ka dubbachaa ture? Sababa kana jechuudha. Umrii isaa guutuu ka fixe Jawaar Mohaammed sababa biyya isaati. Biyyi kee haa bilisoomtu. Biyya keetti waan ture. Biyya keetti mirga qabaachuu qaba. Nagaan bahee nagaan galuu qaba ka jedhutu dubbata. Umrii isaa guutuu fixe jechuudha. Jawaar Mohaammed ammallee wanni dubbachuu dhabeef wayiif malee waan biraatiif miti. Jawaar Mohaammed nama gaariirra jiru. Amma boqonnaa fudhachuu qaba. Garuu isa seequu tana gabbee haadha manaa isaa wajjin ibsachuu hinduutu akka nama gammachiisa. Kuni maaliif ree gammachuudha kunuun jechuudha. Garuu inni jechuudha akka biyyaatti gabbee miidiyaa irratti haa dubbachuu dhabu malee boqonnaa fudhachuu isaatiif haa ta'u malee uummata isaa fuula ifaan akkatti argee uummata isaa akkatti itti gammaduuf wallahi baay'eedha jechuudha. Baay'ee itti gammada keessa akkanumatti beekeessi isaanii gammada. Ati waan tokko faajee keessa boodarra yoo ifa argite waan san ni gammada. Biyya san keessa jiraachuu baattu nuti fakkeenyaaf biyya keessa hin jiru nuti fakkeenyaaf nama siyaasa miti. Garuu kan nu gammachiisee kan nuti dubbannuuf maaliiree uummanni keessuun biyyi keessuun nagaa ta'utu si gammachiisa. Isa immoo daran kana caala isa waa'ee siyaasaa kana beeku isa waa'ee waa hundumaa beeku nuti maal beekne jaanchuu jechuudha maal beekne isa kana caalaa isa gammachiisa. Nuti kaagana gammanne Jawaar Mohaammed kana caalaa nu gammada. Kanaaf umrii isaa irratti cinqamaa ture. Kanaaf dachii kanarra zuuraa ture. Kanaaf sammuun isaa yeroo dheeraadhaaf kanaaf mana hidhaa keessa ture. Biyya isaa kanaaf quuqamaa ture. Biyya isaa kanaaf guyyaa meeqaa bulii 21 beela ture. Maaliif ree ummata isaa kanaaf jireenya ofii jiraachuu hin danda'amne fakkeenyaaf Jawaar Mohaammed akka fedhetti qorra'ee jiraata. Garuu mootiyyuu inni biyya isaatiif quuqamaa ture jechuudha. Nama biyya isaatiif quuqamaa ture har'a muutuu gisee uummanni isaa haadholiin isaa obboleen isaa abbaan gadaa dargaggeettiin qeerroo qarreen gabbee manguddoon nagaan baatee nagaan galtu Jawaar Mohaammed illee ni gammada. Dhugumatti nu caalaa isatu gammada. Isa kan miidhamaa turetti ifaajee isaati kun hundi jechuudha. Dhiiga qeerrooti kun hundi jechuudha. Dhiiga qeerrooti irra guddinaa wanti kun kan dhufee jechuudha. Hacee maalitti lubbuun isaa baate. Nuti wanni boonnuuf nurraa waan tuqii kan jennu qeerroon keenya tuqamee qarri keenya tuqamee. Uummanni kun mootiyyuu uummanni kun immoo maaliif uummanni sabni biraa kun muuziqaa wayii baasanii jiran. Isin birqiidhamu maali jedhee akkasuma fakkaata. Ancaafii xiqqoo nagee bira dabarfadhe muuziqaa wayii baasanii bayii qeerroo bayii Finfinnee keessa kan jedhu na fakkaata. Afaan Amaariffaatiin hojjetame. Amma hiddi barzaafii tokko gaafa gadi dhaabbatee abaddan hiddi sun gaafa lafa jala lixee jechuudha. Innumtuu hiddi san buqqisuu hin danda'u. Finfinneen akkata Oromoo taate otoo beekanuu lafa Oromoo tana qabachuuf bara akkasumattuu akka tokko oduu beektanii dachee Finfinnee san jechuun Finfinnee keessatti irra guddinni dachee sanirra ka jiraatu Oromoo odoo hin taane uummata Amaaraati. Uummata saba biraati. Waan isin ani garuu wayii akkatti addaan beeka. Garuu ni jechuun
ani athammatu achi keessa yeroo deddeemtutti ni argita. Warroonni achi keessa turan nu caalaa beeku. Dhugumatti nuti yeroo san gisee kadeemnuuf yeroo duraatiif migreeshinii namoo maal jedhamu amma alhamdulillah rabbil alamin adaamatti nu ba'ee jira. Yeroo baasaboortii baafachuu deemnu Finfinnee keessa irra guddinni ilmi namaa kan jiraatu saba biraati Oromoo tole. Oromoon erga Finfinnee galuu eegaltetti jechuun baay'inaan erga dabalte erga biyyi aangoo qabate. Akka tokko garagalata namicha kanallee hin beeknu dhugumatti jechuudha. Maaliif hojjetan dhugumatti galataa biyyi hin beeknu. Amma suuta garuu nu harkaa bal'aa'e. Dubbichi xiqqoo nu harkaa bal'aa'e malee dhugaa biyyi hin beeknu. Erga biyyi dhufee Finfinnee qeerroon Finfinnee galuu ergaltee qarreen Finfinnee galuu ergaltee dargaggeettiinis erga biyyi aangootti dhufe gara Finfinneetti. Yaadadha. Ustaaz Abdurrahmaan Hussein koottaa yeroo jedhee yaametu jira. Koottaa yeroo jedhee gara Finfinneetti gala. Yeroo biyyi aangootti dhufu nan yaadadha jechuudha. Kana malee waan guddaatu hojjetame. Dhugumatti waan guddaa waan addaatu hojjetame. Alhamdulillah rabbil alamin nutillee nama Finfinnee galuu rabbi nu haa taasisu. Maaliif utoo irreecha hin taane biyya guddate takka keessa yeroo galte baay'ee dhis namatti jedha. Alhamdulillah biyyuma keessa jiru keessatti rabbi fayyaa nu haa kennu. Yaani akkasichuun barbaada maaliif bakka hunduu nageenya jiraannan ni jiraatta. Finfinnee leenteennaa Adaamaa leenteennaa bakki hunduu keenya jechuudha. Jimmas Hararis si komandoo walumatti akkasumatti qabna. Kanaaf walla baay'ee gammadee hammuma gammadee viidiyoo keelee isinitti dheeressee jiru jechuudha. Guyyaa boruu irreechaan ganamaan na fakkaata. Beekwallaalasi. Akkasii warroonni biyya keessaa rabbiin bakka jirtanitti isin bira haa jiraatu. Xilaata keessan rabbiin ija isaaniitti guyyaadhaan itti haa dochuu. Waa'ee Hamzaa yookaan kaasu ta'ee viidiyoo isaan ilaalee xumure. Ani hedduu takka kana gammachiisa waa'ee Hamzaa yeroo dubbadhu irratti Hamzaan dhugumatti baay'ee tokko koonfide. Hamzaan wanni akkas godheef biyyi tuni biyya teenya Finfinneen Hamzaan nama irreechaa deemu miti. Viidiyoo waggaa kanaa kan hojjetan ta'ee isaa fi Hamzaa Haashim viidiyoo irra hojjetanii jiranii viidiyoo waggaa kana na yaadadha. Hamzaan maaliif caatii qabatee akkasitti deema yoo jettan ta'e Hamzaan nama irreechaa deemu miti tokkoffaa jechuudha. Hamzaan biyyi sun biyya tiyyaa biyya baqqaayaan mirga keessatti qaba. Waan fedhe uffadhee, waan fedhe nyaadhee, waan fedhe dhugee kana jechuudha. Hamzaan inni wanni agarsiise biyyummaa isaa akka biitti sun isaa yaa'anii Finfinneen handhuurri Oromiyaa suni akka feenetti keessa jiraanna inshaallah carqii baafannee keessa jiraanna mirga itti qabna jechuutu Hamzaan caatee asirra kaatee zanaafata raahaa dhugumatti viidiyoo Hamzaa ilaalee jechuudha. Raahaa godheetiin hin deemu jechuudha. Hamzaan yeroo deemutti maaliif iddoo takka namatti tola jechuudha. Bakka maaliif biyya ofii keessatti yeroo akkatti baatee galtu jechuudha. Baay'ee tokkotti gammade dhugumatti. Namoonni hedduun bittina irra guddinaan kan viidiyoo Hamzaa sanii. Maaltu nama jira? Caatee akkas qabatee asirra godhatee asirra maal godhatee Hamzaan akkasitti deema. Maal ana caatee namni jirtu maaliif sin agarsiisare? Kan dhufu fuuldanii qooda Hamzaan beeka. Maaliif akkas gochuu danda'e? Gammachuu isaa agarsiifata. Hammeenni gammachuu qaba. Ka'as bahee akka isaanitti agarsiisinu. Bakka ijoollee hedduun namoonni miidiyaa kanarratti babbeenuu siin jiran ijoollee yuutubaroonni biyya keessaa jechuudha. Baay'ee tokkotti raahaa godhanitti gammadanii. Waggaa kana ijoollee hedduu Yaasin fa'aa jira na fakkaate. Yaasin marru shawwa waggaa kana biyya. Yaasin marru shawwa biyya hin jiru na fakkaata. Ijoollee yuutubaroonni hedduun akka viidiyoo gadi dhiisanitti illee gammachuu hedduu ibsatan jechuudha. Haala bareedaadhaan dabarfataa jira. Hedduu takka itti tolee jira. Baay'ee tokko bakka dhimmooti. Hedduu gammadee isin dheessa jira jechuudha. Viidiyoo kee maaliif yoo jettanii maal fakkaata odeessite munaa maal oduu jaalatta warroon jettanii muti oduu odeessuun bareeda waan biyya keetii dubbachuu namni tokko gaafa waa dubbatu waan san maaliif irraa dubbata gammachuu irraa dubbata. Ambiitti tiyya nagaan galtee nagaan bahu na gammachiisa. Kanaafuu viidiyoo kee isinitti dheeressa viidiyoo kee laayik godhaa
sheer godha sabiskiraayib yaada keessan immoo waa'ee dhimma Hamzaa yaada keessan